عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتك في جلنتوتا ورضا ودكتوتا تبقى نوادم بالترجمتن تملكي سنة كنشنا قفايا سنة وانت لفيف أما تماتم يكون تك خيادم فولا في الجودة تماتم يكون تفيدم يو أو خرص بيتك وانت أنا مانتي مقومة الجسوكا هذا في تفيدم من بالليسة لكن مو تماتم يجمال تماتم سكارة يجودا لكن تك فيدم انت أرسيها أسمعنا ورد فاني سنجنا إنه فين رايني خيادني استثناء برسيس وراهيتني بتعاوزني سوري إنه تماتم في سكارة كنا سكارة كتي الرتين نيتان جتودا سكارة في تماتم كنت غير سان دلوقتي أكلت نقعتني كذا والدتو دين تويتان قام سالفة لا يعرف حتى كمين سايت لا صعدي ستي لما جت غيره من الديسة ناقص ما سكر نكت الشتني قبتني سكرتين تويتني لكن مو بشان إسحاق وفا بداية تاني سنيدن داما جت لاكستنس ناقرسي سوف وردنتي يعني أكا ماكستن جتاني دبتتني إيسوس قبر وردنتي ندن ديسة جتولا كراهد جنزرا تماتم كان فيادم كراهد جنزرا ناقص ما نفيد كستسس ناقرسي إن شاء الله فبراجة تولا يو أما في مو كانت وري مرتني تفيدم بروادا جتو ناقصتي بيان تسالب حاجتو بوتات بقول تكون كنا جامعة أنا فوديكيا شفينين أنا قاعدة تكو سالبة في سوا أترى نكتكو شفينين أنا تيجولا جزين كامل سو جزين كريمة يا والله أنا نرتب كذا تقول يوني بالي سامس إن شاء الله صوتون صوتك كيس يجتو فيكس العمل لسا كم جزي درس بتي مثلا فيكس إنه واجف أنا فجرو يومنا تيرا تفيدون تاني دارون دندي سنة سنسي
yoo sa'aatii maashinitti tolitti itti fayyadamtan jechuudha. salphaadha jechuu yaa itti fayyadamte taanaan hedduu irra mijataadha inni kun. Qaqqas maqasetti itti fayyadamte yoo namoonni xiqqoo fuulli keessan shiftaa qabu haa hedduu namatti baashiftaanii yoo kushinaas namni kan dalgan qorraayis yoo muqorrisee ni qorraayis karaa hedduu jechuudha. akkasuma immoo giseen qabaadha. amman gisee turat ku baay'ee qaba ture xiqqoon har'a salphatee jira. inni dhawaata keessatti fayyadamte gisee takkaan immoo fayyadamtee qofa dhiistee sirraan badu beekte. dhawaata keessa akkanatti sinirraa badee jechuudha. akkasuma watan sukkaaruma wajji fayyadamtan. daayitanii illee maashiniitti yoo loomii wajjinis ni danda'ama. ani yeroo loomii baay'een jaaladhu yoo loomii wajjis hedduu mijataadha garuu namoonni itti fayyadaman hedduutu jira. kireem rooza raayis kan fayyadamu jira. isin agarsiisa isallee jechuudha. viidiyoo biraatiin itti hojjedha jechuudha. akkasuma namoonni hordoftan sheer godhaadha. akkuma irraa fayyadamu namni kamiinuu ijoolleen keenya kamiinuu irraa akka fayyadaman taasisuun dirqama jechuudha. naasmaanu subscribe godhaadha akka viidiyoon haarofti gisee hojjedhu isinii bira gahu jecha. isuma hordofaa akka nuti gisee hunda itti fayyadamaa bitee namoonni shiftaa namni qabdan itti fayyadamaadha. anu baay'ee tokko qaba ture amma garuu narraa badeera. yaani baduu sun taan tokko qannasaa jira jechuudha. inni badaani iska mexarshaani bada maaliif anis ka giseen hin qabne gisee tura jechuudha. akkasii osoo hin beekne yoo orraanatti ba'e namni kamiinuu shiftaa hojii sin dhalatu dhawaata keessa namatti ba'a jechuudha. wanti kuni karaa salphaan balleessuu ni danda'ama. ani isin jedha kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa akkasuma subscribe godhaadha. namoonni jala jirtan namoota biraatiif illee sheer godhaadha akka irraa badu jechuudha. mormoota kennas akka fuula kennaa wal fakkaatu fayyadamuu hin dandeenya rakkoo takka hin qabu. akkan isin jedha akkana hordoftan abdiin qaba hundi keessanuu.